student akkam jirtanii har'a immoo waa'ee operation of set kan yaallotaa jechuudha. As keessatti immoo waa'ee union, intersection, complement, symmetric difference of two sets, Gaussian product of two sets kan jedhu tokkoon isaanii adda baasanii kan yaallotaa jechuudha. Kallattumaan gara viidiyootti taasisa. Okay, kallattumaan gara viidiyootti yoo jennu maal jedhama tureen keenya operation of sets jedha. Jalqaba irratti what is operation? Operation jechuun the process of forming new set is called set operation jennaan jechuudha. Seetii jalqaba nu kennu yookaan immoo seetii define jenna. Seetii qabnu fayyadamnee seetiota operation gochuudhaan yookaan immoo taniin akka union, intersection, complement taniin fayyadamuudhaan operation gochuudhaan seetii haaraa bifatti uumnu sun maal jedhama? It is operation of sets jennaan jechuudha. Kanaafuu operation of set gochuu irratti immoo wantoota hirmaatan yookaan immoo wantoota itti fayyadaman kanneen akka union, intersection, complement and difference kan jedhu kan yaallotaa tokkoon isaanii jechuudha. Kallattumaan gara viidiyootti. Jalqaba irratti mee what is universal set? Universal set jechuun is contain all given sets. Amma seetota baay'ee qabaachuu dandeenya. Seetota qabnu saniin hunda isaanii walirratti qabee kan argamu sun maal jedhamna? Maal jedhama? Universal set jennaan jechuudha. Universal set itis bakka yuunivarsiidha. Seetota hundaayyuu wantoota nu barbaachisan wanta hundaa qabatee kan argamu isaan universal set jennaan. Kallattumaan immoo operation set kan jedhu jalatti inni jalqabaa kan argannu maalidha? Union. Union jechuun kanaan dura barattaniira maal jettanii barattanii makuu jettanii isa barattan sen jechuudha. Mallattoon isaas bifa kanaan kan bakka buusudha. Unionidha. Union kun immoo union jechuun define yoo goonu the union of two sets A and B which denoted by A union B is the set of all elements that are either in set A or in set B or in both. Makuu jechuun akkuma jecharraa hubachuu dandeettanii yookaan union jechuun jechuudha. Seetii lamaan yoo qabaattan seetii lamaan isaaniiyyuu maal yoo gotanidha yoo walitti makdan yookaan immoo seetii A keessatti elementoota argamanii fi seetii B keessatti kan argaman yookaan immoo bakka lachuuyyuu argamuu danda'anii isaan lachuuyyuu yoo walirratti gotan maal jennaani union of sets jennaani jechuudha. Lammaffaa irratti waa'ee maal ilaalla? Intersection of sets. Intersection of sets jechuun immoo kiba jettanii isa jechuudha. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of all elements there are both in set A and set B. Intersection irratti immoo seetii lama A intersection B kan jedhamu taanaan A irratti elementoota argamanii fi B irrattis dabalataan immoo elementoota argaman wal keessatti jechuudha. Seetii lachuuyyuu keessatti argamuu danda'uudhaan yoo walirratti finne isaan maal jennaani intersection of B jedhama jechuudha. Fakkeenya fudhannee immoo isaan haa ilaallu. Fakkeenyaaf A seetii A jechuudha 0 1 3 5 fi 7 yoo qabaanne B irratti immoo 1 2 3 4 6 7 yoo qabaanne asirratti A union B jedhamne A makuu B jechuudha. Isan barbaanna itti aanuudhaan immoo A intersection B intersection B linaallaa jechuudha. A union B yoo isin jedhu seetii lamaan keessayyuu yoo walitti maknu isin jedheera. Seetii A keessatti elementii seetii A keessatti argamuu fi elementii seetii B keessatti argaman yoo lachuuyyuu walitti finne maal arganne isin jedhee A union B jechuudha. A intersection B jechuun immoo seetii elementii seetii A keessatti argamu dabalataanis immoo elementii B keessatti argamu yoo walitti finne isaan maal jennaani A intersection B jennaan. Jalqaba irratti A union B yoo ilaallu asirratti haa jalqabnu tokko 0dha. 0 as keessatti qabna. Itti aansuudhaan immoo tokko itti aansuudhaan immoo 3 5 7 kanas immoo wal keessatti maknaa jechuudha. S B yoo walirratti maknu achi immoo tokko yaa jalqabu waan barreessineef irra deebinee barreessuun irraa hin eegamu. Lama jirti lama itti aansuudhaan immoo 3 barreessineera. Kanaafuu yeroo lama irra deebinee barreessinu itti aansuudhaan 4 dabalataan immoo 6 Taniin amma maal jenne jechuudha. A union B jechuun seetii kan oomne jechuudha. Isin immoo tartiibessitanii 0 1 2 3 4 5 6 7 jettanii tartiibanis barreessuu dandeechanii akkanattis barreessinaan rakkoo hin qabu jechuudha. A intersection B jechuun immoo is both elementii lachuuyyuu keessatti argamuu danda'u. Asirratti yoo ilaaltan A fi B elementii waliin qaban eenyudha? Asirratti ilaaluu dandeechanii kuno 0 as keessatti argamte as keessatti garuu hin argamtu. Kanaafuu 0 intersection miti. Intersection isaanii tokko asii immoo 3 asiis 3 jechuudha. Kanaafuu intersection isaanii tokkoo fi 3 Kanaafuu A intersection B jechuun waa tokkoo fi 3 arganne jechuudha gatii A intersection B. Amma fakkeenya durattiin kanneen isaaf jennu asirratti maal jedha? Empty set intersect A jedha.
Amma empty set jechuun elementii maal kan hin qabne isin jedhee kanaan dura bananidha. Elementii seetii elementii homaa ta'uu kan of keessaa hin qabnedha. Asirratti kanaafuu empty setii fi elementii A jedhamtanii yoo kiba isaanii wal barbaadan elementii kan waliin isaanii yoo barbaadan maal argattanii gatiin isaa deebi'ee empty set ta'a. Maaliif empty setidha? Empty set elementii hammamuu qabaachuu danda'a. Garuu kan waliin elementii argattan maal ta'a deebi'ee empty set ta'a jechuudha. Asirratti immoo union intersection AC. Union jechuun universal setidha. Seetota hundaayyuu of keessatti kan qabachuu danda'udha. Kanaaf seetota hundaayyuu kan of keessatti qabachuu danda'u kiba A yoo jettanii kanaafuu A'n tun deebitee maal keessatti hin argamti jechuudha. Union keessatti hin argamti jechuudha. Kanaafuu union fi A kanaaf kiba isaanii yoo barbaadan deebitanii maal argattanii A argattanii jechuudha. Kan waliin isaanii seetii waliin isaanii yoo barbaadan deebitanii A argattanii. Asirratti immoo itis ruulidha kuni. Ruul lammaffaadhaatti immoo commutative law. Commutative law jechuun wal jijjiirraa iddoo jechuudha. Amma fakkeenyaaf lama eda'u sadii jettanii kun wal qixa ta'a sadii eda'u lamaa jechuudha. Wal jijjiirraa iddoo bifa kanaan kun maal jedhama? Commutative law jedhama. Kanaafuu commutative wal jijjiirraa iddoo kun immoo seet irrattis ni hojjeta jechuudha. Union fi kiba irrattis ni hojjeta. Maal gochuu dandeechanii? A union B yoo jettanii kun wal qixa ta'a B union A jettanii bifa kanaanis barreessuu dandeechanii. Kan biraa asirratti immoo kiba gootanii si fudhatanii hojjechuu dandeechanii jechuudha. Associative law jechuun immoo wal jijjiirraa hammattuu jechuudha. Wal jijjiirraa hammattuu yoo ta'in jedhu asumarratti bifa kanaan lakkoofsa nu ilaalle lama eda'u sadii eda'u afurii yoo isin jedhe wal qixa ta'a. Maal jechuu dandeechaa lama eda'u afurii eda'u sadii jechuu dandeechanii jechuudha. Wal jijjiirraa hammattuu aseet irrattis asumarratti union B odoo jenneeni dabalataan immoo union C odoo jenneeni kana wal qixa ta'a. A C kana asitti fudhanii union C union B jettaniis fudhachuu dandeechanii dabalataan immoo B union A jettanii union C jettanis hammattuudha. Rakkoon qabu kanaafuu inni guddaan isin wanta as raawwachuu dandeechan seetii union fi kibni tuni commutative law wal jijjiirraa iddoo irratti akka rakkoon qabee fi associative law irrattis wal jijjiirraa hammattuu irrattis immoo rakkoo akka finne asirratti baruu qabdan jechuudha. Taasisuudhaan immoo maal ilaalla? Difference of sets. Difference of sets jechuun maal jechuudha? Difference of sets jechuun is the defined between two sets A and B which is denoted by A minus B jennee denoted yookaan bakka buufanna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? A minus B yookaan immoo A difference B jechuun immoo the set of all element in A and not in B jechuudha. Seetii A keessatti elementii A keessatti kan argamu ta'e garuu B keessatti kan hin argamne jechuudha. Kana jechuun kan A irraa elementii seetii elementoota A qabnurraa elementii B yoo irraa hir'isnu gatiin argannu sun maal jedhama? A minus B yookaan A difference B jennaan jechuudha. Asirratti immoo A minus B jennee bakka buusuu dandeenya yookaan immoo bifa biraatiin A bifa kanaanis barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallu immoo afur odoo qabaate amma asirratti A minus B yookaan immoo gara biraatiin immoo or A difference B jedhamee oduu nu kenname kanaaf amma akkamitti barbaaduu dandeenya? Kana difference jechuun A difference B jechuun maal jechuudha isin jedheera seetii elementii A keessatti kan argaman ta'ee garuu B keessatti kan hin argamne yookaan immoo A irraa seetii elementii A qabnurraa elementii B yoo hir'isnu gatii argannu sanaan A difference B jennaanii isin jedheera. Kanaafuu asirratti ilaalame sadii fi afur sadii B sadii fi afurii kanaafuu seetii A irraa immoo sadii fi elementii B sadii fi afur yoo irraa hir'isnu sadii fi afur yoo irraa baasu meeqa arganna jechuudha? What's left? 0 1 2 maal ta'a jechuudha? A minus B gatii kan argannaa jechuudha. A difference B jechuun bifa kanaan denote gochuu dandeenya. Itti aansuudhaan immoo waa'ee maal ilaallaa? Complement of sets jechuudha. Complement of sets jechuun let A be subset of universal set. A dhaan universal setiif subset yookaan immoo universal setii keessatti argamaa jennutu fudhannu. The absolute complement or simply complement which is denoted by A complement jennee denoted yoo goonu defined as akkamitti ibsama? Set of all elements of union that are not in A. Setii union keessatti kan argamu ta'e garuu A keessatti kan hin argamne A complement elementii A keessatti kan hin argamne maal jennaani? A universe of B
A complement jennaan jechuudha. Akkamiidha isiniin jedheera. Amma yuunivarsiitii walumaa galatti seetota hundaa kan amma yuunivarsiitii tokko dho qabaanne elementii immoo yuunivarsiitii jennuun elementii immoo A jedhamtu tokko dho qabaanne as keessatti immoo elementoota dho qabaanne tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, sadii, afur dho jennee as keessatti amma fakkeenyaaf gatii A dha. A complement jechuun immoo A elementii A kan walumaan dabalatiin kan yuunivarsiitii keessatti kan nu haasa'anii isaan maal jennaan A complement jennaan jechuudha. Elementii A keessatti hin argamu. A complement jechuun elementii A keessatti kan hin argamne garuu maal keessatti kan argamu yuunivarsiitii keessatti warreen argamanii A complement jennee waamna. Fakkeenya yoo ilaallu immoo fakkeenya kana yoo ilaaltanii asirratti yuuniyeeniin keenya maalidha? 0, 1, 2, 3 haga 4 qabateera. A immoo 3 fi 4. Asirratti A complement jedhee barbaadaduun jedhe A complement jechuun elementii A keessatti kan hin argamne kan maal keessatti argamu yuunivarsiitii keessatti qofa kan argannu siin jedhedha. Kanaafuu A complement jechuun kan jechuudha. Kanaaf 3 fi 4 elementii 3 fi 4 of keessa qabata. 3 fi 4 walumaa hin dabalatiin elementoota kan biraa yuunivarsiitii keessatti argamu. Isaanis eenyudha? 0 dha, 1, 2. Kanaafuu 0 tokko lama maal nu ta'a jechuudha. A complementii keenya lakkoofsota elementoota kanneen argachuu dandeenya. Seetii kanneen immoo yookaan immoo amma kan jenne kana immoo bifa akkamiidhaan ibsuu dandeenya? Venn diagram fayyadamne ibsuu dandeenya. Venn diagram yoo isin jedhu rectangle wayii asirratti yuuniyeenii bifa rectangle wayiidhaan kaasna. Achiin booda immoo seet A keenya immoo yeroo kana jenneeni odoo jenneeni as keessatti A keessatti elementoota 3 fi 4tu argaman 3 fi 4dha. Yuuniyeen immoo elementoota hundaayyuu kan of keessatti qabateedha. Isaanis eenyudha? 0, 1, 2. Kanaafuu yuuniyeeniin keenya kana yuuniyeeniin hunda isaanii of keessatti qabatee argama. Seet A immoo 3 fi 4 of keessatti qabatee argama. Kanaafuu seet A kanneen alatti kan argaman tanniin gidduu jechuudha. Tanniin immoo maal jennaan? A complement jennee waamuu dandeenya. Kanaafuu seetii tokko elementii tokko immoo bifa akkanaatiin bifa reektaangilii yuuniyeen reektaangiliidhaan moggaasne elementoota qabnu seetota qabnuun immoo bifa geenggoodhaan kan hunduu kan moggaasne taanaan immoo bifa kana moggaasuu kana maal jennaan? Bifa imeejiin ta'e jechuudha. Diyaagiraam jennee waamna jechuudha. Bifa kanaan seetii tokko moggaasu Venn diyaagiraam jedhama. Taasisuudhaan immoo tiyooromoota as jiran naa ilaallu. Tiyoorom waan maal jedha? A complement cuftuu goone complement yoo goone walqixa ta'a A wajjin walqixa ta'a jedha. Haa kan jedhamu yoo ilaallu asirratti A complement jechuun seetii elementii A keessatti kan hin argamne isaa yuunivarsiitii keessatti qofa kan argaman elementii A keessaa baasne yuunivarsiitii keessatti kanneen hunda jechuudha. Maal jennaan? A complement jennaan. A qofa walumaan dabalate. A complementii kana immoo deebistanii complement yoo jettanii elementii yuunivarsiitii A kana qofa hambistanii kanneen hunda complementii isaaf immoo complement yoo jettanii deebitanii kam argattanii? A kan argattanii jechuudha. Seetuma kan argattan. Kanaafuu A complement waaltu complement walqixa ta'a. A elementuma san wajjin seetuma san wajjin walqixa argannaa jechuudha. Tiyooram 2 irratti immoo maal jedha? A complement is equal to universe minus A ta'a siin jechaa jira. A complement yoo jette akkuma duratti san A elementii A kana qofa dhiistanii tanniin hunda keessatti kan argamu A complement jennaan. A complement jennaan. A union minus A jechuun immoo yuuniyeenii kanarraa seetii A hir'isuu jechuudha. Yuuniyeenii kanarraa seetii hir'isu. Yuuniyeeniin jira seetii A kan yoo hir'isnu kanaafuu tunni lamaanis maal ta'an jechuudha? Walqixuma arganna jechuudha elementii dabalataanis. Tiyooram 3 irrattis A minus B yoo jennuun walqixa ta'a. A intersect B complement arganna. Arfaffaa irrattis maal jedha? A intersection B complement yoo goonu A complement union B complement kan jedhu arganna jechuudha. Tanii fakkeenyaanis mirkaneessuu dandeenya. Taasisuudhaan immoo kan ilaalu symmetric difference of two set fi Gaussian product of two sets dha. Symmetric difference of two set jechuun defined yoo goona akkamitti defined goona? Symmetric difference of two set jechuun amma symmetric difference mallattoon ishii kanaan bakka buuti. Symmetric difference of two B odoo jedhamne kun is equals to walqixa ta'a. Maal jechuu barbaadetti? A union B minus A intersect B jechuudha.
elementoota A fi B keessatti kan argaman erga union gootanii booda yookaan immoo erga walitti makatanii booda kan waliin isaanii A fi B keessatti kan argamu kan waliin isaanii yoo walirraa hir'istan maal argattan jennaani A symmetry differences B argattan jennaa jechuudha. Kan ammoo fakkeenyaaf element of A is equals to jenneeni element of A is equals to tokko lama afur shanii fi saddeet odoo jenne B'dhaan immoo lama sadii shan torba odoo jenne asirratti A intersection asirratti haa jennu ta'u A intersection B odoo argachuu barbaanne jalqaba maal goona A union B asirraan barbaanne A union B jechuun immoo kan waliin isaanii yoo barbaanne A union B yoo barbaanne is equals to maal ta'a tokko lama sadii afur as keessatti argama shan torbaa fi saddeet jechuudha. Walumaa galatti elementoota argan asirratti maalidha tokko lama sadii afur shani torbaa fi saddeet shan torba saddeet asirratti amma maal arganne A union B dha. A union B kanarraa immoo hir'isuu maal jennaan yookaan immoo difference kanas fayyadamuu dandeechanii A intersection B jechuudha. A intersection B jechuun immoo A fi B elementii kan waliin qaban yoo irra kanarraa hir'istan A symmetry difference of B argattan kan waliin isaan elementii argatan immoo lamaa fi lama kan biraa immoo shanii fi shan kanaafuu lamaa fi shan asirraa baasuudhaan A intersection B argachuu dandeenya jechuudha. Lamaa fi kanneen lamaan yoo adda baasnu intersection B meeqan arganna jechuudha tokko sadii afurii torbaa fi saddeet argama. Kanaafuu A intersection B jechuun tokko sadii afur torbaa fi saddeet ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal ilaallaa Gaussian product of two sets. Mata dureen kun baay'ee barbaachisaadha yoo kan isin jedhu kutaa 10 yoo guutan relation fi waa'ee function yoo barattan kan yaadachuun isinirraa eegama jechuudha. Kanaafuu kun immoo yeroo sanatti hin jiru amma bartanii waan turtan waan ta'eef sarana dhagoo isinirraa eegama. Asirratti define yoo godhu jechuudha. Definition isaa maal arganna? The Gaussian product of two sets A and B denoted by A cross B jennee denote gochuu dandeenya. A cross B jennee bifa kanaan yoo dubbisus A cross B jennee dubbisuu dandeenya. Kana jechuun immoo what means A denoted the set of all ordered pair A, B where A is belongs to A and B is belongs to B ta'a jechuudha. Gaussian product of two sets yoo jennu elementii A keessatti argamu two sets jedhamni. Kanaafuu A fi B bakka buufannu elementii A keessatti fi elementii B keessatti kan argamu elementoota isaanii bifa cimdiidhaan bifa itti teechisuudha jechuudha. Yoo kana yoo siin jedhu immoo amma fakkeenyaaf A keessatti A odoo jiraatti B keessatti immoo elementii B bifa kana cimdiidhaan odoo teechisne B small letter B bifa kanaan odoo teechisne A'n kun elementii jalqabaan kun ishii jalqaba irratti kan argamtu tana ta'uu qabdi. B'n kun immoo miseensa B kana keessatti ta'uu qaba jechuudha. Kan immoo fakkeenya ilaaluu dandeenya. For example yoo barannu A set A is equals to jenneen A B C odoo jenneeni set A odoo kana jenneeni B immoo is equals to 1 2 3 odoo jennee asirratti immoo A cross B odoo barbaanne maal arganna jalqaba irratti elementii jalqaba irratti barreeffamu yookaan immoo first coordinate jedhama. Elementii jalqaba irratti barreessinu sun first coordinate dha. Elementii lammaffaa irratti barreessinu sun immoo second coordinate jennaan. Kanaaf first coordinate elementii maalii ta'uu qaba? A irraa ta'uu qaba. Inni lammaffaa irratti barreessinu immoo B keessatti kan argamu ta'uu irraa eegama jechuudha. Jalqaba irratti A irraa A odoo fudhanne B irraa immoo meeqa fudhanne jechuudha tokko fudhanne. Kanaafuu tartiiba cimdii bifa kanaan tokko barreessine cimdiidhaan goonee barreessine amma A fi B keessatti elementoota argaman. Muun taansin immoo as keessaa A irraa A odoo fudhannee ammas asuma itti fufuu dandeenya. A qoodduu 2 jennee dabalataanis immoo A qoodduu 3 jennee bifa kanaan itti fufuu dandeenya. Dabalataan immoo itti aansuudhaan B'dhaan itti elementii argannu B qoodduu 1 jennee B qoodduu 2 jennee B qoodduu 3 jennee bifa kanaan elementoota hunda isaanii tarreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu bifa cimdiidhaan bifa kanaan teechisuu ni dandeenya. B
cross A odoo jedhamne immoo amma isa jalqaba irratti barreessitan maalidha? Elementii A B kana keessa ta'uu qaba. B kana keessa ta'uu qaba. Kanaafuu isa jalqaba irratti argannu amma jalqaba irratti kan barreessinu A oduu waan ta'e tokko barreeffannaa jechuudha. Tokko barreessina itti aansuudhaan immoo kan B kan A lammaffaa irratti barreessina 2 fi lamaa fi B fudhachuu dandeenya. Isin kan barbaadan bichaa inni jalqaba irratti elementii inni jalqaba irratti fudhatan A irraa ta'uu qaba. Kan lammaffaa irratti fudhatan immoo B irraa ta'uu isin irraa eegama. Kana beekna A cross B yookaan immoo B cross A jedhamna bifa kanaan argachuu dandeenya. Kana fakkaata ture hanga viidiyoo itti aanutti wal agarruutti immoo nagaan ture.